Waggaa lamaan dura FBC'n ijaarsa buufata konkolaataa Amboo irratti bakkichatti argamuun komii hawaasaa ijaa fi gurra uummataan ga'uusaan kan yaadatamudha. Mee komii uummanni yeroo sana kaasee si yaadachiisna. Buufanni konkolaataa kun akkaataa eegameen, akkaataa hawwatameen, akkaataa uummanni gaaf sana gammadee eebbarratti argamee miira isaa ibseen otoo tajaajilan kennin immoo kun akkuma akka argitu kanatti caccabee immoo tajaajila ala ta'e. Lafti dhooqatee akka caffeetti asfaaltii dhumtee biyyoo liqinfamaa. Yeroo sanatti biiroon daandiiwwanii fi loojistikii Oromiyaa komii hawaasni buufata konkolaataa Amboo irraa kaasu sirrii ta'uu fi birichi fala kan fudhatu ta'uus kaasee ture. Kan Amboo olmas baatii tokko kana keessatti findaa yoo dadhabne fuunee qaama mootummaa OCC'tti dabarsinee asfaaltii akka isaan hojjetan godhuu yaalla jechaadha. Buufanni konkolaataa Amboo sababa rakkoo ijaarsa mudatee tureen irra deebi'amee ijaaramuu fi waadaan yeroo sanatti galamee ture har'a maalirra ga'eera jennee jiraattota magaalaa Amboo gaafanne. Amma garuu homaan jedhu gibbiin isaas bal'ateera akka tokko jijjiiraman qaba. Daandii irra deemaa ture har'a gaafa dhufe akka tasaa gaafa argu baay'ee natti tole. Isa duraarra yookaan immoo akka duraa sanarraa addatti tajaajila gaarii kenna jedheen amana. Maaliif haalli hojii isaa jalqabarraa yookaan jalarraa kaasanii haala gaariin hojjechaa dhufanii jechuudha. Sababii sanaaf gaariidha yaada garuu. Duraan hin hojjetamne amma garuu waan argineef akka gaariitti hojjetame akka dhuunfaa akka laaliin jechuudha. Obbo Hayilee Taaddasaa Handursaa gareen dhiyeessiin geejjiba magaalaa Amboo yoo ta'an buufata konkolaataa magaalaa Amboo rakkoo ijaarsaa mudateen ijaarsi buufatichaa akka manca'u ta'ee ture jedhu. Yeroo ammaa xiyyeeffannoo mootummaan kenneen irra deebi'ee hojjetamaa jiraachuu dubbatu. Yeroo sanatti baajeta miliyoona 100 kan itti bayeecha. Miliyoona 100 ol indaganaa yeroo lama hojjetamuunsa qisaasama guddaa fideera jechaadha. Akka mootummaattis akka biyyaattis. Kanaaf iyyuu amma irra deebi'amee haala kanaatiin qulqullinaan hojjetamuunsa waan guddaadha. Kun fakkeenya illee ta'uu qaba as keessatti wanti hojjetamaa jiru jechaadha. Injiinar Mootii Birraasaan Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaatti manaajaraan piroojeektii daandii Amboo Gudar yoo ta'an wantoota mancaatii ijaarsa buufata konkolaataa Amboof sababa ta'an qorannoon erga adda baasnee booda ijaarsi buufatichaa irra deebi'ee akka ijaaramu taasifnee dubbatu. Sabgireediin isaa seeraan atuu ripilees hin ta'in ture kan asfaaltiin hojjetame. Sana kanaaf iyyuu meetirii tokko kunnee biyyee gaariidhaan biyyee injiinaringii piroopertii gaarii qabuun ripilees goone peevimentiin sadanis sabbeezii beeskorsii fi asfaaltiinis sadarkaa eeggatee akka ijaaramu ta'ee jira jechuudha. Akka injiinar Mootiin jedhanitti rakkoon ijaarsa buufata konkolaataa Amboo mudataa ture furamee hojiin irra deebisee hojjetamaa jira jedhu. Yeroo ammaas buufaticha keessatti wantoonni barbaachisoon xumuramaniiru buufatichis yeroo dhiyootti tajaajila geejjibaa jalqabaa jedhani. Hojiin wookweey kun koobilistooniidhaan ijaarame ture. Koobilistoon irraati gara konkiriit taayilitti jijjiirreeti kan hojjenne. Lammaffaa rakkoonni guddaan hojii isaaniiteriiti. Rakkoo mana fincaanii bishaan dhabuu kanatu ture. Kanaafiyyuu bishaan riizarvaariidhaaf kan fayyadan roottoo bishaan liitira 40,000 qabachuu danda'u wootar paampii wajjin akka inni qabaatu godhamee hojjetamee jira. Istiriit laayitiin illee galgala bariidhaanis konkolaataan akka fedhetti akka guyyaatti akka socho'uu danda'umutti akka qabatu godhamee jira. Kan biraa saayiniin tiraafik saayiniin garaagaraa karaa makiinaan bahu karaa makiinaan galu kan agarsiisu bifa sadarkaa isaa eeggateen hojjetameefii jira jechuudha. Itti aanaan hoogganaa biiroo daandiiwwanii fi loojistikii Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee buraalee geejjiba Oromiyaa injiinar Jaagamaa Dagabaasaan buufanni konkolaataa magaalaa Amboo waliigaltee ijaarsa eejensii geejjiba Oromiyaa fi kontiraaktaroota jidduutti taasifameen ijaaramaa turus tajaajila jalqaboo dhabuun manca'ee akka ture kan dubbatani. Asfaaltii tiriitimentiin immoo yeroo ammaa kanatti rikomandiin ta'u loodii gurguddaa kanaaf haala sanaatiin mancaatii irra ga'een erga gara biiroo keenyatti dhufee booda laayirii peevimentii sana dakumarraa kaasnee tootaaluma isaa eerzoorkii isaa saayit workii direneejii elektirikaal work saanitarii work isaan kana sirreessuudhaan asfaaltii tiriitimentis kan ture ootimiks asfaaltii yookiin gara asfaaltii konkiriitii yabbinni isaa seentimeetira 5 ta'utti sirreessuudhaan hojii sana yeroo ammaa xumurree jirra jechuudha. Rakkoon buufata konkolaataa Amboo mudataa tureen fala argatee amma immoo of eeggannoon hojjetamaa jira jedhu. Yeroo dhiyoottis xumuramee tajaajilaaf banaa ta'a jedhu. Eeraa sanatti gosti biyyoo jiru maalidha? Biyyoo gurraacha yookiin bilaakkatan kan jedhudha. Bilaakkatan sun immoo uumamaan yeroo roobaa dhifamee kan deemudha. Yeroo gogiinsa ta'e immoo baay'ee kan walitti sun turuudhaan Korporeeshinii Injiinaringii Oromiyaati hojii kana kan hojjetu. Gorsaan immoo
korporeeshinii injiniringii Oromiyaati. Haaluma kanaan wantoota peementii sana barbaachisan qorannoowwan barbaachisan loodii hagamii baachuu danda'a, tiraafikii hagamii keessummeessuu danda'a jedhu sanarratti hundoofne peementii sana waan dalagneef rakkoo kana dura uumame sana deebi'ee akka hin uumamnetti kan dalagne jechuudha.